Itoophiyaan garam deemaa jirti jennaani gara oolutaatti deemaa jirti jedhee Bassuu Fiqaaduu. Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'as immoo kichinii keessan jira. Har'a immoo gabaa dhaqee waa hedduutu na ajaa'ibe. Ani tureen gabaa dhaqaa. Gabaa baay'inaan hin dhaqu tureen dhaqa yeroon wanta akka dinnichaa kana bitu goommana kana bitu gabaa deema malee isa kaanii miizana gubbaarraa hin argattu waan ta'eef hin deemu jechuudha. Har'a immoo dhugaa dubbachuudhaaf waanuma na ajaa'ibetu jira. Itoophiyaan garamitti deemaa jirti kan jedhutu viidiyoo kana na waraabsise. Wanni hundiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf wanni hundi shaqanni wanti hundi Itoophiyaa keessa yeroo kanatti baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Isa durii caalaa baay'ee dabalee jira. Fakkeenyaaf shaqaxa suuqii keessaa yeroo kanatti jechuudha torbee kana keessatti garmalee dabalee innis fakkeenyaaf kan akka misiraa, sukkaara, wannumni saabunaan illee laargoon illee wanni hin daballe hin jiru suuqii keessaallee. Asitti si dhugaa dubbachuudhaaf wanti akka dinnichaatti Itoophiyaa keessatti qaalii ta'e jechuudha. Amma dinnicha akka warqeetti Itoophiyaa keessatti dinnicha akka warqeetti gurguru jechuudha dhugaa dubbachuudha. Miizanarra kaa'anii akka warqeetti gurguraa jiru. Akkuma argaa jirtanii muuziin kun kan biyya keessatti fireen 3 birri 10 jechuudha. Fireen 3 birri 10. Abukaadoon kun dhugaa dubbachuudhaaf qarshii meeqan bitamee jettan qarshii 40 bitamee jechuudha. Maal jettu mee kana dhugaa dubbachuuf mee maal jettu? Dinnichi immoo innaa kaan hin dhabama. Dinnicha qaxanaa tokko miti jechuudha. Mee maaluma akkatti godhu? Affeeleen naan quncaatu, laaxee naan quncaatu, dinnicha qaxanaa tokkoon dhabee dhabnaan waan bitee jechuudha nyaachuu barbaadanii. Egaa wanta innaa tokko nyaachuu waan barbaadan sanaa yoo gaarii isaa dhabdanii foolii umashiitiif illee jechuudha. Foolii umashiitiif illee waan qaxanaa bittu jechuudha. Ilaa amma argitanii daawwattoota keenya qaxanaa dhuma bite dinnicha kana. Ishiin irraa bites gabareen qotee bulaan maaliif akka dinnicha kana qotee mana baasee wallaalee namni illee affeellatee haa nyaatu jedheen irraa bitee jettee sanuyyuu irraa bitee qotee bulaa irraa bittee gabaree irraa deebistee immoo gurgurtii haadha tokkodha baay'ee tokko namarraa irraananii irraa bitee jechuudha. Wanti biraallee yoo dhibee waanumti fe'ee yoo dhibellee affeelanii sana booda soogiddatti rafrafee nyaadhee bishaan dhuge. Nyaadhee bishaan dhuge jedheeni irraa bitee haati sunis kana qabattee taa'uun xiqqoonatti eewu ta'ee ishuma marartee umashiitii fi irraa bite dhugaa dubbachuudhaaf dinnicha kana. Ani dinnichi kun naaf hin laatamu. Nuuroo Itoophiyaa immoo dhugaa rabbii baay'ee tokko ol ka'e jechuudha. Keessattuyyuu jiini kun hedduu uddiidha. Qaaraas bitadhe. Qaaraa xirifeen na gubuu malee dinaanii abbaa suyyaa bituu jalqabee. Goommana immoo qoqossee waddannaan immoo abaara feeshii jedhan bituu jalqabee. Abaara fee kana gaa taa'ee qinxisee kukkutee maal jedhee tanaaf feela. Ishiin nama dhibda ka qoqossee miti. Gijimbile kanas ittoo yookiin waxiin xiqqoo fooliin humti ishii fataa jettu jedhee tan bitee baay'ee uddiidha bakka. Iyyeessi Itoophiyaa keessa jiraachuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Iyyeessi jiraachuu hin danda'u. Wanti hundiyyuu dinnichi achi gubbaarratti argitame birrii 40. Goommanni achi gubbaarratti argitanii birrii 30. Mee wanna kana laala mee adaraa keessan mee wanna kana laala. Jireenyi Itoophiyaa kana fakkaata. Kan ji'a kanaa immoo hedduu tokko ol ka'ee xiqqoo kichiniin keenya keessi ni dukkanaa. Sababni isaa viidiyoon kun kasa'aatii waan waraabamee fi xiqqoo aduun yeroo deebi'etti kichiniin keessi ni dukkanaa kunoo kana fakkaata. Ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaaf dooyyaa. Birriin bakka birriin gatii dhabdee. Itoophiyaa keessatti birriin gatii